Imaamu Maalik wiirtuu barnoota barsiisaa fi oomisha dhaloota hayyuu fi beekaa daannuuf hundaahe Ustaaz Abdul Kariim tuunuuf faahe itti qaramte har'a dhaalikaanii obsaan gadteesseetiin barannaanii bagaa gammaddee yaa ukhti teenya sirraa haa qabu rabbiin hammeenya. Imaamu Maalik wiirtuu barnoota barsiisaa fi oomisha dhaloota hayyuu fi beekaa daannuuf hundaahe Ustaaz Abdul Kariim tuunuuf faahe itti qaramte har'a dhaalikaanii obsaan gadteesseetiin barannaanii bagaa gammaddee yaa ukhti teenya sirraa haa qabu rabbiin hammeenya. Maqaa isaatiin eegalla ergaa alhamdulillah faaruun siif haqa laka alhamdu yaa mootii caalamaa amriin hundinuu siin raawwatama har'aa dhufneetiin kunoo ol seenne Imaamu Maalik keessa qubanne gammachuu addaa keessatti argine dabaala qur'aanaatii hubanne bagaa gammaddee yaa ukhti teenya diinii barattee hunda dandeenyaan qur'aana rabbii khattamtee jennaan taatee har'a hundaafuu fakkeenya. Congratulations bagaa geesse haati tante bagumaa si deesse barattee obsite wanta hunda keessa dabartee cinqaa gurguddaa ummata fayyaadi waan baratteen akka hin jaamneef ilmaan tante bakka guddaa gaahinuuf mul'adhu gufuu fi gufaata tarkaanfadhu. Imaamu Maalik wiirtuu barnoota barsiisaa fi oomisha dhaloota hayyuu fi beekaa daannuuf hundaahe Ustaaz Abdul Kariim tuunuuf faahe itti qaramte har'a dhaalikaanii obsaan gadteesseetiin barannaanii bagaa gammaddee yaa ukhti teenya sirraa haa qabu rabbiin hammeenya. Barnootaan jabaatte diin khaddamti dhaalikaan jabduu dhawaa hubatti quraana guutuu har'atu murte hawwii yeroo dheeraa ijaan garte bagaa gammaddee yaa ukhti teenya sirraa haa qabu rabbiin hammeenya jabaadhu fuuldurri kan kee ifa cinqiif dararaan hunduuni lufa diinii baradhu ammas jabaadhu irraa caaltuuta hinuuf mul'adhu bakka yaadde hundaan si haa gahu shiraaf sharrisi jalaa haa dahu barattoonni hundunuuf jabaadha dukkaana jahlii ilmiin moohadha isintu boruu abdii biyyaati laffaatiin teessaan amma mul'atti urjiiwwan dachee bareechaa jiru faaya miskii urga namaaf hiru barattoota immoo ijoollee jajjabdu hinaaftuun teessaan lafa baddu urjiiwwan dachee bareechaa jiru faaya miskii urga namaaf hiru barattoota immoo ijoollee jajjabdu hinaaftuun teessaan lafa baddu. Imaamu Maalik wiirtuu barnoota barsiisaa fi oomisha dhaloota hayyuu fi beekaa daannuuf hundaahe Ustaaz Abdul Kariim tuunuuf faahe itti qaramte har'a dhaalikaanii obsaan gadteesseetiin barannaanii bagaa gammaddee yaa ukhti teenya sirraa haa qabu rabbiin hammeenya. Galaata ustaaza homtuun gitu hammam dubbadhullee waan dhumatu isaatu barsiiseetiin kunuunsa dukkaana jahlii hundeen balleessa hayyuu jabaa Ustaaz Abdul Kariim diinii barsiisuuf kan qabu xaarii qaxalee qaroo hawaasa islaamaa guddadhaa diiniif duniyaan faayamaa umrii dheeradhaa bakka nuuf gahaa aduwwii islaam hundeen hataahaa barnootaan sammuu lammiinuuf karaa jabaadhaa hundaanuu duraa taraa yaa jaara diiniidhaaf ifaajjanii halkaniif guyyaa gurzaa bultanii rabbiin umrii keessan haa dheeressu jabaadhaa takka siniin dandeessu isintu diiniidhaan nu bareecha qalbii teenya yaalaraa qorichaan wallaahi osoo isin hin jirre zulmiidhaan nyaanneetiin wal ciccirre isintu diiniidhaan nu bareecha qalbii teenya yaalaraa
qorichaan wallahi osoo isin hin jirre zulmiidhaan nyaanneetiin wal ciccirre. Imaamu Maalik wiirtuu barnoota barsiisaa fi oomisha dhaloota hayyuu fi beekaa daannuuf hundaahe Ustaaz Abdul Karim Tunuffaahe itti qaramte har'a dhaalikaanii obsaan gadteesseetiin barannaanii bagaa gammaddee yaa ukhti teenya sirraa haa qabu rabbiin hammeenya. Kennaa bareedaa kana kan laatte jaalala qabduutti garsiifatte shukkaaree galatoomii ulfaadhu diinii fi duniyaan illee fagaadhu obbolummaa jechutu akkana wal haamileessaa deemuu wal faana rabbiin addaanii sin hin baasini gammadaa jennee gaaddisa arshinii markaza qabdaanii kan deemtanii amiirraniif kooreen manguddonni rabbiin jazaa keessan haa kaffalu jabaadhaa eenyuu sinin madaalu sababa keessan manni dhaabbate isin jiraannaan hunduu barate ustaaza wajjiin mana qabdanii akka hin daddaaqne utubdanii markaza qabdaanii kan deemtanii amiirraniif kooreen manguddonni rabbiin jazaa keessan haa kaffalu jabaadhaa eenyuu sinin madaalu sababa keessan manni dhaabbate isin jiraannaan hunduu barate ustaaza wajjiin mana qabdanii akka hin daddaaqne utubdanii. Imaamu Maalik wiirtuu barnoota barsiisaa fi oomisha dhaloota hayyuu fi beekaa daannuuf hundaahe Ustaaz Abdul Karim Tunuffaahe itti qaramte har'a dhaalikaanii obsaan gadteesseetiin barannaanii bagaa gammaddee yaa ukhti teenya sirraa haa qabu rabbiin hammeenya. Imaamu Maalik wiirtuu barnoota barsiisaa fi oomisha dhaloota hayyuu fi beekaa daannuuf hundaahe Ustaaz Abdul Karim Tunuffaahe itti qaramte har'a dhaalikaanii obsaan gadteesseetiin barannaanii bagaa gammaddee yaa ukhti teenya sirraa haa qabu rabbiin hammeenya.